Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gosa gidduu ijoollee Oromoo baga jiraatanii asirraa harka fuunee warreen amantaa garaagaraa keessatti argamtanii irra jirtu. Ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwan baga jiraatanii jireenyi keessan badaadha. Baga jiraatanii hedduu isin jaalladha, hedduu isin galatoomfadha. Qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwan ilmaan Oromoo hunda keessaniyyuu nagaa fi amanni rabbii isin wajjin haa jiraatu. YouTube kiyya subscribe like gochuun na gargaaraa isiniin jedha ilmaan Oromoo hunda keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa. Maatiin nuuf ta'a, warri maatii keenya hin ta'in wala gargaarru wala guddisnu ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwan hundi keessaniyyuu maatii naaf ta'a, na jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasitti obboleeyyan kan kun wanti irraa dubbachuu dhufe yaada mataa kiyyaa qabxii tokko lama kaafachuu dhufe dubbachuu dhufe waan natti dhaga'amerra uummata gandummaa uummata qolchii sammuun jaraa qolchii ta'e subhaanallah wallaahi hedduu nama qaanfachiistu. Maaliifin a'uuzu billahi minash shayxaanir rajiim. Rabbiin hin sodaattanu. Uummata boolla keessatti lafee namaa nyaattu a'uuzu billahi. Ammas uummata ganda keessan jaallatudha dhugaa dubbachuuf warra akkasiiti. Wallaahi amma wallaalummaa hootiitti ganda keessan jaallattu jedheellee hin yaadu. Garuu namni ganda isaanii jaallata. Oromummaa walitti qabna, lafas waliin qabna. Garuu namni gandatti filate ni jaallata. Namni kamiyyuu namni ganda isaa jibbu hin jiru. Garuu namni ganda isaa jaallatu ganda biraa hin arrabsu. Goota nama keessatti mul'atu hin arrabsu. Sababni isaas kan ofii kabajuuf jecha kan isaa yoo kan jaallatu ta'e kan namaa hin tuqu. Gonkumaan anuma fakkeenyaaf goota Oromoon qabdu kamiyyuu nan jaalladhaa nan kabaja. Garuu hin arrabsituma jarri maaliyyuu na godhanii jechuudha. Sababni isaatis ani yoon hin dhaqee tokkoon kan koo goota Oromoo tokko yoo kan hin arrabsu ta'e jechuudha. Jarrillee duddanarraa kaffalachuuf jedhanii kan ganda kiyyaa dhufanii arrabsuu jechuudha. Utuman jibbaa irraa qabaaddeeti goota namaa dhaqee nama dura bu'aa namaa hin arrabsu jechuudha. Waan jibbaa nama dhuunfaa sanarraa kan hin qabu ta'eeyyuu jechuudha. Akka wallaalummaa kiyyaatti. Kanaafuu obboleeyyan kiyya dogoggortanii jiru. Tasgabbaa dhaabbadhaaf ilaalaa. Uummata nama kaleessa waan gaarii nuu hojjete tokko arrabsitanii yookaan suuraa isaa gurgudanii fooloo guddifachuun yookaan wallaahi hedduu nama qaanfachiisa. Maal akkamittiin irraa dubbachuun baay'ee namatti ulfaata. Biyyi warri gandaan wal arrabsitan naannoo wal arrabsitan kun rabbitu keessatti isin uume malee kan keessanii miti. Biyyi keessanii miti. Sababni isaatis keessatti dhalattanis keessanii miti. Kana dhaabbadhaateef ilaalaa. Kan Oromoo hundaati lafti. Lafa malee namni qoodee isinii kenne hin jiru kana beekaa. Eessayyuu jiraachuu dandeessu hundi keessaniyyuu jechuudha. Oromoon kutaa 11 kan jedhamtu iddoo barbaadde deemtee jiraachuu dandeessu. Namni biraayyuu nu keessa jiraachaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kan kiyya jettanii kan namaa hin arrabsina. Yoo dhugaa kan keessan kabajju ta'e kan keessan jaallattu ta'e goota naannoo tokko hin arrabsina. Jalqaba isaa iddoo dhalootaa namni filate hin dhalatu. Garuu namni kun kan isin ol garagalchitan kamiyyuu jechuudha. Oromoodhaaf waan gaarii dalagee du'eera. Osuma waan gaarii hin dalanne iyyuu arrabsitanii nama du'e tokko bu'aasa kamirraa buufatu. Nama jiru yoo ta'e ofirraallee kaffalachuu danda'a. Sirrateellee waan gaarii isiniif dalaguu danda'a gara fuulduraatti gorfamee jechuudha. Nama du'e irraa wanti isin dabalattan wanti isin irraa hir'istan tokkollee hin jiru jechuudha. Yoo dandeessaniif raamata kadhadhaafi yoo dadhabdan dhiisaa. Hin arrabsinaa. Hin guggubinaa suuraa jalaas. Haree rabbumaan sodaadhaa bu'aa a'uuzu billahi minash shayxaanir rajiim. Maaliif namni takka nama reeffa namaa takka agartanii hin beektanii? Sodaattan reeffarraa rabbiin sodaadhiistan reeffa sodaattan boris akkasuma taatu isinis hin duutu bara. Kanaaf akka wallaalummaa kootiitti kana natti fakkaata. Yoo dogoggore dhiifama na of olchaasiniin jedha. Dhiifama guddaasaa. Akka wallaalummaa kiyyaatti namni ganda isaa jaallatu ganda namaa hin tuqu. Namni goota ofii jaallatu goota namaa hin tuqu. Sababni isaas akkuma kan kiyya jaalladhu warri keessatti dhalatan kan jiraanii jaallatu jechuun yaaduu qabdu.